hordoftoonni Raahel Tuubii TV argannee Tuubii ashama arkabuunes niin jennee jirra meeqa kunoo yaadota adda addaa yaa tokkoon gabaa ergan gabus waa'ee aartii Oromoo irratti aartiin Oromoo hin dalagamee hojjetamne gana kan dalagames guddachaa hin jiru Oromoon bakka jiruun humna qabuun yaada qabuun yoo wal gargaaree wal guddisee irra wayii osoo afaan biraatiin ka dalagamu ta'e yeroo muraasa keessatti guddatu garuu afaan Oromootiin immoo waliin guddifnu maaliif saba biraa jala fiinan maaliif waliin gargaar maa waliin guddifnani kan meetiin barbaade yaadisoo dagabaate saba biraatii fi saba keenya olaallu fardaaf lafoodha jechaa jirra kan lafoodha sababni isaa maaliif akkana ta'a Oromoon kutaalee baay'ee qabna kutaalee qabnu san keessatti fi naannawa qabnu keessatti walii galuu hin dandeenye maaliif walii galuu dadhabne maaliif sababni isaa walii galuu wal jaalachuu maaliif dadhabne nu dirqama Oromummaa keenyaa bahuudhaaf Oromoo wal jaalachuu qabna obsas qabaachuu qabna kaayyoos qabaachuu qabna kanaaf mee sababummaa Oromoo walii galuu didee biyyuma kana keessatti amma biyyuma irra jiru kan akkanaasaa ani Oromoo biyyaati irraa oduun ta'in Oromoo biyya kana jirtu irraa naasaa jira inni tokkoffaan Oromoo tokkoffaa jechuun lakkoofsi tokkoffaa Raahel Tuubiidha Raahel Tuubiirraa naasaa jira jedhamu ani ofirraa naasaa jira maaliif maaltu ana maaltu Oromoo tokkoof subscribe gochuu na dhowwa subscribe gochuu fi namoota kumaaf subscribe gochuu nan danda'a namoota kuma tokkoof maalta namoota miiliyoonaaf garuu nuyi Oromoo tokkoof subscribe gochuun nutti ulfaata viidiyoo tokko gadhiisne viidiyoo haaraa tokko gadhiisne viewun isaa 10,000 ta'e ganaa subscribe isaa 500 ta'a maaliif sababni isaa mee kana warroonni amma diraamaa adda addaa aadaa ofii calaqqisiisuudhaaf hojjechaa jirtan kun jechuudha yaada gaariidha itti fufaa haaluma kanaan isinii jedha garuu immoo wal guddisuu irratti hangam eessa jirra sadarkaa kamirra jirra alagaanoo eessa jira nuti eessa jirra jennee yoo madaalli irra wal keenne garaa fi duwida kanaafuu nuti yoo maaltu nutti dhagama maaliif wal guddisuu qabna isa jechuu irratti yaadni kee gaariidha dargaa waan qofa ilaallatu osoo hin ta'in uummata hunda ilaallatu uummata Oromoo hunda ilaallatu kan immoo wal jajjabeessuu irratti amma uummanni Habashaa kun yeroo baay'ee yoo lukkuu gurguruu jiraatu yoo itti dhufe karaa deemaa itti dhufe barta jedheeni jabaadha itti fufi kanarraa lukkurraa gara re'ee ce'ee irraa gara horii ce'ii jedha kennammoo si lukkuu gurgurutti yoo ka dhufu taate maal jedhani lukkuu gurgurtaa gadi deebitee jedhani si tuffata kun immoo aadaa nu keessatti ta'e nuti immoo aadaa kana of keessaa balleessinee addunyaan qixxaa'uun dirqama nurraa ta'a jechuudha wal kabajuu fi wal guddisuun nama keenya guddisuun of guddisuudha jechuudha yoo si guddise yoo nu guddifte of guddisuudha sabni kee yoo guddate ati yoo guddate shaalanni kee yoo guddate dandeettii kan kee aadaan kan kee kun eenyu fayyada saba Oromoo fayyada dhaloota higiree dhufu fayyada dhaloota boruu duduuban dhalataa deemu waa barsiisaa deemu jechuudha yoommoo nuti akkuma amma waliif yaaduu dhabne waliif wal bira dhaabbachuu dhabne wal gargaaru yoo dhabne dhaloonni nu duuban dhufu dhaloonni qubee nu duuban dhalachaa jiru ilmaan keenya maal barataa deeman kanuma nurraa dhaalan jechuudha nutis immoo akka isaan kanan dhaalle wal guddisuu irratti wal kabajuu irratti wal jaalachuu irratti tokkummaa keenya cimsachuu irratti hatta waan laafallee haa dalagu laafaa keenya jabeessine jabaa keenya kabajne wal bira dhaabbachuun asumaan isinii dhaama wal bira dhaabbadha wal gargaara nusamma dandeenyu isin bira dhaabbanna yaada bareedaa galatoomii ulfaatu isin jedha asumaan immoo ummanni keenya kan biyyoota adda addaa irra jiran wal waanyoo osoo hin taane wal bira dhaabbachuun dirqama wal malee namni waan qabne jechuudha nuti yeroo ammaa kana keessattuu Oromoon jechuudha wayita Oromoon yoo baay'inaan hanga malee deemna yoo guddina osoo wal guddisutti fuula garagalle addunyaan tun takkitti nu dura hin yoo wal guddisutti deebine jechuudha garuu immoo san immoo waan aadaa wallaalaa tokko dhaalle aadaa wallaalaan sun maali maaf na caalaa osoo hin taane yoo na caale bar saba kiyya ati yoo na caalte saba kiyya na fayyadda boro kanaafuu osoo sitti naafuun isaa hin taane ati na caaltee anillee yoo si jiru barraan guddadhe yoo immoo ati anillee si caale na hinaafuu ganna deebisuu yaaduu osoo hin taane akka ati sadarkarraan taaltu akka ati alagaa caaltu
yaaduu odoo barbaachisaadha jechuudha. Akka waliif yaadnu, akka wal bira dhaabbannu, gaachana akka walii taanu, akkuma tokkummaadhaan biyya keessaa si maalinuu si laga hiitee maaliin laga hiitee ceete jedhansa. Akkuma Oromoon mahimaa kan fixasan. Sunuyyuu wal qabannee tokkummaadhaan akka wal qabattan asumaan dhaamsisanii dabarsaa jajjabaadhaa waan gaariirra jirtanii. Gaalee wal gargaartee arba hiitee. Aywa gaalee wal gargaartee. Kanaaf namoonni keenya namoonni hundumtuu daawwattoonni Raahel tuubiitii fi argannee tuubii kunoo namoonni akkanatti yaada gaarii qabanis kan gadi fageenyan namummaa namaatitti amananii fi warra siyaasa jala deemanii wanta gaarii dabarsanis warri immoo siyaasatti harka kaawwatee nu miidhaa jiru sin jira. Oromoodhumatti Oromoo miidhaa jira. Maaliif ijoollee Oromoo miidhuu qabna? Siyaasni amma siyaasa haasa'u osoo hin taane ergaa Oromoof dabarsuu qofa malee siyaasa bara jaalachuu osoo hin dirqametti seenti siyaasa. Maaliif Oromummaaf si godha kana. Yoo sabni kan ka'e gaddeemu yoo bal'inaa yoo guddinaa yoo heddumina Oromoon dachaa fi afataa fi taphata gara. Yoo immoo kara hojiitti deemnu immoo walii yaadutti yoo deemnu immoo nama saba xiqqishuun deemnu. Sabni xiqqishuun tuni sirriidha. Yaadni isaa asirratti waa'ee amma siyaasa inni jedhe kanarrattis dhiifama asitti ka dhiyaannellee siyaasa osoo hin taane nuuf olchaasaniin jecha. Siyaasaan kunillee jechuudha. Warroomti siyaasaa kunuyyuu saba tokkoof qabsaa'e. Sabni isaan qabsaa'anii Oromoon paartiilee adda addaa keessa jiran saba tokkoof qabsaa'anii saba qabsaa'an sanii fi akeeka fi kaayyoo fi tarsiimoo saba san ittiin ceesisan irratti yoo waliif galan saba sanillee gara bal'inaa ni ceesisanii gara bilisummallee ni ceesisan. Yoo isaan asitti immoo tankara walitti ta'an isaanuu jechuudha ammallee hangam takka walitti tankaranii uummata keenya gufachiisaa jiran warroonni siyaasatu jechuudha. Osoo isaan tokko ta'anii osoo isaan sagalee tokko ta'anii hoggana tokko jala deemanii sabni keenya har'a jechuudha nama ibaalaan qabsoon keenya dhuftee eenyu harkatti kufte warruma isaan gabroonfatan san diina deebiteetuma gabroonfatama jalatti ergamtuma gabroonfataa jalatti kufte. Osoo immoo hoggantoonni caasaa siyaasaa sun duraan tokkummaa isaaniitii fi ijjannoo sabni qabatu san qabatanii wajjin gadi ba'anii har'a sila wanni amma biyya keenya keessatti deemaa jiru wanni nu mudataa jiru wanni saba keenya gargar facaasu kutaa fi gandaan addaan nu baasu kun silaan argamudha. Kana immoo dhaloonni kana balleessuuf dirqama fudhachuu qaba. Dhaloota yoo jedhu nama ibaa osoo hin ta'in mataa kiyyarraa ta'uu qabna. Kutaa fi gandaan wal qooduu dhiifnee Oromummaa qofaan amantii wal qooduu dhiifnee jechuudha. Amantiin kan dhuunfaa abbaati. Oromummaa keenya boonuu aadaa keenya calanqisiisu eenyummaa keenya boonuu wal bira dhaabbachuu gaachana walii ta'uun dhaloota keessattuu ba'aan irra jiru dhaloota ammaa kanarra jiru. Warroota dabran warroota siyaasaa mataa garagalchiinsa waan isaan jedhan waan isaan nama qoqqoodanii san sammuu keessaa faqanii tokkummaa fi jaalalaaf kabajaan wal bira dhaabbatanii wal guddisuu irratti fuulleffachuun dirqama dhaloota ammaa kana jedha. Wanni asiin dhaloota kanaaf dhaamuu an barbaadu tokkummaa keenyaa jabeeffannu wal bira haa dhaabbannu yaada yoo qabaatan yaada wal jijjiira yaada guddinaa gara fuula dura akkamitti uf jijjiirre saba keenya jijjiirra akkamitti lammii keenya jijjiirra akkamitti beekumsa arganne kana beekumsa keenya saba keenyaaf qoonnee ufillee saba keenyallee qoonnee saba keenyallee jiraachifne ufillee jiraachifne isa jedhu irratti osoo fuulleffannee irra gaariidha. Xaafii tajaajilan dhaqqabanii taaftee ol qaban jette Oromoon tadabarte dhiisanit ta'uuf duraaf dhuftu akka simannu akka yaada keenya hundaa sirreeffannee fuulduratti deemnu walaa jaalannu walaa kabajnu siin jedha. Atis immoo asitti nu affeeruu keetiif har'a galatoomi siin jedha. Maqaa yuutuubii keetii fi akkasumas hiriyoottan kee daran akka cimtee ammas itti fuftu abdii qabna. Kana caalaa akka uummata keenya barsiiftus abdii qabna. Jabaadhu osoo jajjabeessinas wajjin jirra jechuu barbaade galatoomi. Isinillee baay'ee naa galatooma baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha. Hordoftoota Raahel tuubiitii fi argannee tuubii har'a Raahel waan yaadin waan qabattee nufiin tokko gannaalee shoon kunoo bal'isee uummata Oromootiif ergaa quubsaa naa dabarseef waan taateef baay'ee yaa galatoomu. Asirratti kaanu siyaasa keessa seenuu namas qoqqooduu sabas qoqqooduu oduun ta'in Oromoo walaa jaalannu Oromoo walitti haa dhufnu Oromoon tokkummaan haa qabsoofnu Oromoo walaa jaalannu jechaa jirra kaanu malee sabni kun akkasii sabni kun akkas jechaa oduun ta'in Oromoo qofti
wal jaaladhaa dura wal jaaladhaa jaalalli yoo jiraate kara tokkotti deema jaalalli hunda caalaa jedhe Oromoon kanaaf gaafa wal jaalanne waa hundatti deemnaa jechuudha. Namni yoo wal jaalate maatiin tokko mana keessatti yoo wal dhagaye maatiin tokko abbaa yoo dhagaye haadha yoo dhagaye obboleessa yoo dhagaye alagaan irra jiru sun hin gaffata. Itti yaadan jechuudha. Uummanni kun wal qaba wajjin jiraachaa jira jala. Oromoo yoo tokko ta'e uf taree uf bira dabret alagaaf ni ta'a. Alagaan ni abdata. Amma osoo nuti tokko taane osoo nuti wal kabajne yoo ani si kabaje yoo ati na kabaje yoo inni na kabaje alagaan dawoo kana keessa jiru nu kabaje. Eenyuuf nu kabaje nuyi wal kabaje kanaaf nu kabaje malee jaalatee nu kabajuu bal wal qabanii gaachana qabanii tokkummaa qabanii jedhe sababa sanarraa si kabaje. Yoo ati uf kabaje dursa nama kabajuuf uf kabaje nama kabaje. Yoo dura nuti wal kabajne alagaan guutuun warri amma sabaa fi sablammoonni biyya keenya keessa jiran kun guutuun isaaniitu akka Oromoo ni jaalatan ni kabajan. Oromoo suni ammatallee immoo qoqqooduu osoo hin taane nuti akka Oromootti yoo tokko taane sabaa fi sablammoota kana tokko taanee deemuu dandeenyanii. Sabaa fi sablammoota kamiiyyuu ofirraa dhiibuu osoo hin taane ofirraa achi qabu osoo hin taane jaalalaa fi kabaja qabnu aadaa fi safuu qabnu san barsiifnee tokkummaa keenyan yoo nuti itti calqabsiifne aadaa fi safuu nurraa dhaalee jechuudha. Aadaan keenya aadaa uumama Rabbi nuu kenne sirna gadaa qabna kabaja qabna safuu qabna dhalaan keenya safuu qabdi dhiirri keenya safuu qaba. Safuu san yoo nuti amma dimokiraasii Ameerikaan amma dimokiraasii ooftisu eenyu jalaa fuutu dimokiraasii sirna gadaa wayita addunyaan tun hin jirre sirna gadaatiin Oromoo sirna gadaatiin wal bulchaa ture gadaa shanii heeraa fi seera ittiin bulmaata dambii amma addunyaan ittiin bulaa turtu kana Oromoon lafa kaa'e jechuun ni danda'ama. Kanaafuu nuti safuu san irraa maayini amma wanni dhiibban kun akka kanaaf safuu kanarratti nuti dhaloonni safuu tanaa jabeeffannu yoo nuti wal kabajne yoo nuti wal bira dhaabbanne alagallee wanni nu kabajuu qabu hin jiru nutis immoo alagaa wanni isa jibbinuuf hin jiru jechuudha. Haqa keenya nu jalaan tuqina tamam nun tuqina nun miidhina jenne malee nun tuqina nun miidhina nun cunqursina lafa Rabbiin nu kenna tanarratti wajjin jiraanna nurraa buqqa'an jenna. Bilisummaan keenya nurraa buqqa'an jenne ifa bahu nun gaboorfatina nun ergatina nu ergaman leen jenne isin gabroofan leen jenne tokko taanee kabajaa fi jaalala wal kabajne waliin jiraannu tokko taanee nuti ammachuullee beekna guddifachuullee beekna hundattuu jechuudha. Kanaafuu akkasitti nuti dhaloonni amma lafaa dhufaa kun kana dhaaluu qabna sirna gadaa san dhaaluu qabna onnee teenya irratti mushafanii qofa osoo hin taane onnee teenya irratti gadi dhaabuu qabna sirna gadaa kana. Sirni gadaa gaafa safuu hunda beekna waan badaa irraa si dhoorga waan hin taanetti safuun seentu kanaafuu nuti immoo safuu sirna gadaa kanarraa maayidhetti raasaa keessa facaanee jira. Oromummaa walii galuu dhabee hojjenne sirna gadarraa facaane. Sirna gadaa kanarratti odoo deebine wanni hundinuu nuu sirroota. Alagaa jala fe'in har'a odoo diraamaa wayii amma akkuma isin hojjetaa jirtan kan alagaa gadi dhiifame keenya kana dhiifne ka alagaa kana jala fiiguu guddan. Kuni maaliif ta'uu qaba? Keenya kana maal laalle badaa fedhe haa ta'u ergaa of keessaa qaba. Ergaa inni dabarsuu kana yoo dandeenye hojiitti hiikuudha yookaan immoo laallee wal guddisuun barbaachisaadha yookaan immoo alagama jala cimuu osoo hin taane nama of ta'etu namaafis ta'a. Sirriidha kanaaf jiruu jedhanii qabriitu aayedhe Oromoon kana jechuun maaliif ree jaalalli yoo jiraate waanuma barbaanne raawwachuu dandeenya sodaa hin qabne jechuudha. Agartanii mootiree qabri jechuun namni takka seenee kan hin baane kanaaf jiruu yoo jedhanii qabriitu namatti aayedhan. Kanaaf qabrii sana ho'isu jechuun jaalalli gaafa jiruu jechuun jireenya maatiin tokko itti jiraatu yookaan immoo jaarsaaf jaartiin tokko jaalalaan itti jiraatu jechuudha. Jiruu jedhan qabriitu ho'a jechuun kanaaf daawwattootni Raahelii fi argannee tuubii kunoo Raahel har'a tasumaan oduu yaadin nama sammuudhaan fagaatee seenaa Oromoo aadaa Oromoo hunda danda'u akkuma carraa fidee oduun isa naffeerin yaada Oromootaaf babal'isee waan ta'eef baay'ee galatoomuu Muhammad Asumaanis OTN na galatoomuu gannaalee ishoo Asumaanan galateeffadha. Like, subscribe, share gochuu hin irraanfatina channel isaa warri hordoftoonni kiyya taatan kanaaf linkii isinii fankaa share isinii godha. OTN duraanuu na jala jira amma immoo gannaalee ishoo kunoo har'arraa kaasee linkillee maalirree yeroo viidiyoo gadhiise lafan isiniif godha.
kanaaf kan like share subscribe gochuu akka hin raafanne yoo kanarratti yaada qabaattan yoo dogoggora qabaanne dhiifama isiniin jenna dogoggora keenya koomenti barreessatii barreeffamaan nu agarsiisa lakki yaadni keenyan gaarii dhoo jettan itti fufaayiidhaati harka caaluun nu barreessaa harki caalu gaarii dhoo jedhe itti fufna gaafii kanasi gorsa kanasi lakki dogoggortanis hoo jettan koomentii keessaniin nu barreessadha waan dogoggorree waan tolchineef waan hundaafu dhiifama isiniin jenneerra waan hundumaa nu offalchaa horaa bulaa fayyaa ta'a jennee jirra kuno Rahel kana isiniif dhiyeessite isinillee galatooma fayyaa ta'a viidiyoo biraatiin daawwattoota niti yemmuu viidiyoo biraatiin hangan isinitti deebi'utti fayyaa naa ta'a horaa bulaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa ijoollee Oromoo akka isin na jaalattitti koomentiin isin naa barreessitan dhugaa ammallee akkan ciiseen bulle akka wantoota baay'ee hojjedhu na gochaa jira na jiraadha galatooma baay'een isiniin galateeffadha daawwattootni kiyya kanaafika bakka jirtan hundumattuu horaa bulaa sagantaan kiyya asuma irratti xumureera viidiyoo biraatiin hangan isinitti deebi'utti nagaatti